barnakuvatte isumaan naguute isuma gara kana naguute ilmoon tam Abrahaami gara keessa taphatti wajjin Abrahaami me Abrahaami to jettee to bar waan nama godhineeti daawwatu namallee barhimu wayyaadha daawwatu neddu Abrahaami kanaan godhu miskiina maal jaa garuu ittillee gufattee habar waan toneetu wama tajaa lama takka waan to daqiiqaa biti sahandi isi wal namtaniin beeytanii beeynu haraan kun namna garuu jechuudha yaa nu bira turte xiqqoo wama tusunu nu bira xiqqoo nama nu bira guyyaa akka saritti namni sana takka ilmoo wal qabsiisaa yoo gaite yoo duraan kaayachuun jala wata taagaa yoo haa gooteen baanaara Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota hordoftoota keenya har'allee egaa isin dhufnee jirra mee salamtaa gaa haasin dawatu achi booda jechuun ajaatanya deebina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jirra jirtu hordoftoota fi kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan Oromoo bakka jirtan maratti achama harka fuune kana amantii adda addaa qabdan hundi keessanuu ilmaan Oromoodha salamtan teenya tan jaalalaa tan onnee irraa buqqite isin biraa geessu isin jecha obboleeyyan kiyyagaa efan manarraa ba'e guyyoota lakkaawwadheetiin jira. Bal'oonis gaa nama biraa manguddummaa dafeetti kamanaa ba'e mana deebisa tamanaa baate mana deebisa diyyatana lafatti ilaalee nuti deebar wayii lafa laaluudha ay daawwattoota lafa laalete daawwattoota mataa nuti deesi jibbaanne jirra bara egaa obboleeyyan kiyyaa wanni dideefi bal'oo keenya akkuma beekamu gaa jaartii tiyya sirreessitee siraan galchuu qabda akkanatti manatti na deemsu osoo hin ta'in isii bira jettee isirraa iskittee waan isin jettu aboo isi sirreessa gaa kaameraa marree malee kaameruma achitti ta'eetiin jechuun yaa bonaafitii jaarsa kiyya hin tuqu jaarsa kiyya jechuun walitti haadhee michii masanii waliin nu aarse isii toltan facaasuudha anduraalee deebeetta isii birallee kun dhagaa garee michii wanti nodda sin facaasu deemtii buttitee deemtii warda waan akkanaa kan dhiisii amma durallee haasawuutiin jira sirreettillee haasawuutiin jira hordoftootillee maal jaan yaa komintiillee maal janii wardaa taa'e jaarsa keetii fi si adda baasu deemti michii wanti ilmoon tuttana biraa ta'uu dhabdu. Michoon tun duraanii jechuun akkana jira jetti jaarsa kana akkana namni tutti gootee jechuun tumtee waan hunda gootee hiitee dhaabbaabtee ammallee adda sin baasuudha waan kana jala hiitee taa'ii jechuu jiraniini ilmoon tuttana biraa irraa fuutee teetee cufa mala. Wanni sammee ati ilmoo tan siin galchisi galchuun dinne si jaartillee wal jaattanii ilmoon san teetu goota nama jaarti. Simo yaadu caalaa gartuu bartakkaari keessumaa kanallee tolfadhee beeku. Wanni irraa batte yaada daawwate yaada garagaraati. Wardaana yaada ilmaan kiyya na yaada. Ilmaan kiyya yoo tanaatis akkamitti ni jalaa misayyeeti yaada. Tamicoonis ni yaada ilmoon tunis teetu fufaa taatee amma yaadu jirti. Baru gotu ada jauh tak jauh. Jauh mak kabar jechuun. Mee osuma jechuun. Ramadaana deemu jira jechuun jaarsa laga baru waan nama godhini ti. Daawwatu namallee barhimu wayyaadha. Daawwatu neddu Abrahaam kanaan godhu miskiina maal jaa garuu ittillee gufattee habar waan toneetu wama tajaa lama takka waan daqiiqaa biti sahandi isi wal namtaniin beeytanii beeynu haraan kun namna garuu jechuudha yaa nu bira turte xiqqoo wama tusunu nu bira xiqqoo nama nu bira guyyaa akka saritti namni sana takka ilmoo wal qabsiisaa yoo gaite yoo duraan kaayachuun jala wata taagaa yoo haa gooteen baanaara barbaada nama kanaa maal beektaa ulfootee osoo dhuftee hagaa goota takka kaabaa goota teetu maas jetti beekadhu isin bakka itti mee tura beekadhu isin tuffeetu deemti gaafa ettees ilmoon gara dubaatti abbaa fakkaate horii fuudhan sanne gara dubaatti abbaa fakkaate harka baanaan gartee ilmoo soo fakkaate jetti fuula duraan soo fakkaate beekadhu hogguu san ilmoo taroo lama adeem isin gartuu bara duuboo na gartuu haayet kanaaf akkasii jedhe harka dubaatti kana buufoo fakkaate dhalaan ni beeti isin bakka dhalaan ammoo si gufattee dirqamaan si fuusutte bire takka waati si fuutee bire sanii jechuun gara dubaatti abbaa fakkaate jedhu ani fuudha akkas ta'uudhaaf wayi fuudha reesiyam hin fuudha jechuudha hin fuudha alaama badan hin dalayne takka ayisi dalaguu misin ta'a amma ilmoon gara badan si fakkaate turreetti daawwatu maraamara teenyaa beektaa yoo ni haaqiyya qabaattee gartee yoo ni haaqiyya qabaatte fakkeenyaaf yoo ni fuudhu qe'u an nama gartee bilchaate tokko nama ifirraa maraamaree fuudhu malee akkamatti nama kanaa deemu fuudhu. Garuu bar sanillee osuma jennu yoo micoon bar na gufattee isumaan na guute isuma garaa kana na guute ilmoon tam Abrahaamii garaa keessaa taphattii wettisin Abrahaam jetti mee Abrahaam ta'u jettee yaa daawwattoota jedhu dubbii ajaa'ibaati garuu wanni kun gartee booduma gaa isin ilmoon dhalate addana baatu ammoo dhiiga maraamarree keetii fi haa ilmoo tuulne neene yoo wal ta'u dide kana biraa sanas baasne hidhuun keenya isin hin oolamu garuu irraa nafu ati yoo kaaban godhe takkaa waagaa yoo godhe itti hoo gufattee nyaatin gaa rakkoon qabu ifillee yaadini sin galcha wardaa birattis lolini ani yaa wardaatii akkana kan ajii jala kufe dhalaan tun qaratu feetinisa
dhungattee qarattee Wadaadii ilmoon biyya. tun laa intalti tun beekaa tuma ilmoo teettee na raffidamti ilmoon tana biraallee ta'uu dhabdu antiyyaa miti guyyaa takka kana bilgaa si harkaan qabadhee beeku naa amani baattee kaameraa duratti osoo hin ta'in qophatti baaka Haatu. amansiiftee amansiisu Haatu. haatu amansiisuun baanan Ani fan kahuu taate ifan gaafa miyyoo sanirra. itti barta barata Kahuu itti man jira yaa taate. Asitti barata Aboo an Oromoo tiyyaa ragaa baate. Oromoo ragatii baate jaartii mana keessatti immoo wardaan hedduu shakkitee jirti. Shakkite. Shakkiteetu maal beekta? Duraan hin shakkine beekaru gaafa machitti siis waa hundi hojjetan hin shakkine amma maali beekta? Ilmoo biraa hin qabaa. Bara keessa Yoo aseemu. bara amma biraa hin qabaa. Akka sila beekadhu akka isiiti manatti deemuuf fedha. Maali? Akka talaatiin. Aare boo aarani jirma sanillee Akka wardaatiin muka talaatiin. Akka wardaatiin boo intalti bar fagaaraa intalti Akka wardaan isaa adeemaan keessatti ni. Sanii mitire bara amma uf jette uf akka udaanitti natti ajooyta. Sanii milakee atamma wardaa irrumaa gabbuusi. Waybiin siin maali beekta? Naa warra deemee irraa gabbuusa. Yoo irraa gabbuufte malee hin ta'u maratti siin deemsa anaas deemsa. Yaa akhi ani biratti manguddummaa bakkaan fedheen geessaa siin ati dudu jamare wardaa kan watti himan. Dhugaa itti himan. Odoo nakatti dhungadhu odoo nakatti lubbuutu yoo wardaan yaara biraa qiyyaa jehuuni uf akka udaanitti natti ajooyta. Boo akkanatti galchina siis dhugaa itti hima. Maatii dhugaa itti bira Naa dhugaa itti hima. Yaa akhi ani namarraa sodaa. Ani wanni mata na naamani yee bar wani mawisi bira dama wan kana jechuun dhugumaan bar deetu waan takka dhugaa orin tiyan nama jechuun takka jechuun takka waan takka fuudeen yoon takka waan takka qaali bar sitti nima tala wayni mare hate chuti de na lamba aftua ana ma sani bar wani tu boy khaysa qabtai hagaa illee takka saliven sinja wale ma siamanu takka bin amma bara amma jaartan teete amali yaara qabdire dhukkubsatti hagana na siisa osoo jabbulo hojii nokaa saayibara godhattee amma saayibara nuti godhadhu jechuudha ana ma saayibara godhattee dhufa saayibara hundaa godhamu jirta bara damma wanni si bulchuuka siin qara garuuba ana kana suudhaan miti isii bira teessina Nah, isillee barkaachuutu hin jira. Biraa dhaqee qaamaan biratti na amma wanni duduu telefoonaan qarachuutu yoo laala akkatti na murte warra dumti tunu maali odoo oromoon bal'oo nama hoggan asiin jira miti shabakaarma seenna viidiyoo isii tanii ilaalaa miti koomentii jalga seenatti ilaala viidiyoo maxxansi ni bara Kamera terus achi ne soo yoo sun viidiyoo maxxansi isin viidiyoo kaameraa dura keessa barte maxxansi Maksudnya ini arti. Ini apa? viidiyoo amma taakhiraa san tanii ilaala yoo nama gartee Abrahaam garte booda viidiyoo komentii namni jala laalaa siitu gartee gowwa siitu kara godha siitu namni hundi hordofatti ta'uu jira maali beektaa dhugaadhaan natti balleessitanii haaqan Lala, waa meeqa si gootee boosa jeesuu geessee afaan duwarraan si geessee namoonni sababa si tajaajila. Sababa si tajaajila wal madaalaan tun guutuun cinaan tokko si barbaadee bar si jeesuu laafisa bata. Biraankiin amma baar gartee sirra dalgasaa illee garuu akka daawwattoonni hojjetuutti maaliif Abrahaam xuuxaa Abrahaam kun miskiinaa jedhaniiti hedduu sirra dhaabbata. Garuu inni maali beektaa gorsa si godhe. inni gorsee Gorsa waliin si godhe beektaa namni akkanas si eeggata. Akka nama si haamee rutumaan ta'e miskiina bakka hunda dheeta nama si haamutti hin dhaqini siin jabarini garuu immoo ani awwa baaris waan ati namni Ay, wasu tana bine, anggaru beta. Ani bisa nggak wajib. Ati makin terus tau. baare Laki, sokito kan itu. Jawab besok ini nanti jesina. Ya mari nanti jesina apa kerja tau. awwa so yo apa nih sampai magana kan Ati kumar ini ada satu kumar saya tera. awar umar saya ada wirang kawami tidak ammas wani retro Ammas ini ammas barwai takka Ule kutu berarti. agak abar barwai takka nabar apa sih Napa? bilbil hati nabar bilbil Anak kan mulai jebol. Nama zaman nasi kop nasi terke waktu sini naik nasi. Anu dua orang fakatnya mau. Dua orang fakatnya aku video selalu. So kumar bar kumar kerja. Aku amma so aku gorsa nang utus buati. Namni video ber dum fit namne namni utus buati mau video selalu. Garu gorsa sih kan nih. Berang jasa terus video les mau kan nih. duraan Berang jasa terus video sih kan nih. Buang kan nih lagi anggor soal sih kode sih. Garu ini le nagar tuh mu. Gorsa nih. Atau bakontan lagi nak kerja tuh lemah sih mah. Bakontan lagi. Nabi kau tuh rakok. Anjir nu wate atau adat. esa Malin. Kanat mana benar. Sis teh sama nobra teh kan. Cun iratin tuh boleh anak kerja tuh. irra guddaa amma wani mana deebu duum ni beekta wani mana deebu duum uno mitaan barra sabana amma kana wakay Kille tuh macam. dhaggeeffadhu boo killee ittuma dhiisu sanbadoo kabira tola bar killee dha idamma kan siiriidhaan gartee anee maraachi sun tola waan uno milishaa wanni ummata gartee utiidhaa wajji deemee lolu jabaa deemee lolu san midhaa waroo kiyyaa shansalata harkarraan garre shansalata ulfii miftaa Video tuh kerja. Abraham sih kabin sih dah kerja semua. miftaa aljannaa janii kaa ummanni uti shansalata Apa orang kau tuh nasa tuh. Oromoo isaan hojii jabaa deemtee loltuu miti Amma sini saya orang apa? amma sani Oromoo jabaa hojii deemtee loltuu na Oromoo Ya akhirnya mau tuh dirmacimnya kesepeda apa tuh sih. Uang karbona. Amma cuma mana kayak bau. Mana kayak. Mana kayak tuh apa umur sama rakor. Si Jordan teh sini berjarti jauh dua yang mau tuh berbeda. amma barana mana deemaa bara Abang sih kan barana bara sinapa gaadhu si bara
يوني نما مرخ يتجلس جا ولدت نور عارس كده من أسيت الدبي قرتي أجا جارد أنت فيجتو أسمع سوى جينو جا أنا خير سجل لما له درك موج زرت راس مالي في نارس كده بدي لما له وني مرخ يتاعي وني قدا كده وني سنجل خاي قول هذا وني بيجو مرخ يني بيغني مرخ يبغى بيغني بيغن ورمو تو أما صرت تو وني مال لانجن هذا بلو برام فقاتني هذا بلو برا والله تكفارون جرماني راسين لجيسا سجله يصير راسين لجيسا جرماني راب بلتت maal naa jetti beekta hooni fi gartee deemu raahaa tallee boo inuma akkaataa itti nama sanillee biraa dhorgitu anaa sitti manaa jettu wallaahi magaalaa tana keessa takka beekti moo takka takkatti nurra nama duraa ture karoorri isiin naa tumte fuulduratti bareeda la ni na hujirratti hinna karoora isiin naa tumte jira numaa mootummaa fi namaa biraa dhorgu dhiisiu karoora isiin aglii isiiti naa tumte jira boo namni dhiibbaa bareedaadha dhalaan ta'e takka takka maashaallah agartoltu mee asumaanu itti rooyinaa inshaallah gaha balaa jala jamtoona rabbiin irraa hambisu isinillee du'aa godhaaf mee asumaanuu ittiin dhawaa rabbi haa sirreessu mee warra tanas saba maali haala qabdi hin fuutu Alea sanaan si bitte ma gaan so jaatu taka keteruti si adi ko tu abba imam kiya kasiti hello hello warta assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kau akam nagami jolle nagami atis nagami saga hayyada fayo alhamdulillah ana bollora walloda khara ka jaatu le durande et manga ibrahim fite chaatu turte sa jaasire khulus alaga chunture gai sif galchina jaasire kanati etti sun dubatni ni sin rasis sinjele durani leda ayye me abba ilman keti kasira bagachu untau michon tun atuma simba suda wan karago te durani len simet dira me manin fida kam jata me mat ويدوانو رينا خوتو جيم باتير بلا يساتل داي واتو غاري عرب منا راوني کو دے گرادن زابے منا جینا نی مال جے چورا گائے گارما ne sodaate ni yoon galelle michoo motani natu itamasi michoo sangaraan goone michoo nama biraa garaa godhe michoo rattu nu facaasu deemti bulchiti jedhan tasiti Suyyono biraa taada sumbeete gaafu mashiin dal tadaba atiin kira sunatuma baate amma ni finnaa jechuun isatti gattee kan dubban baati gaani saare gaai namni hinaafamaa gaana godhe malee ani saare tiinu malee waan biraati maraan baan amma niin fidaa wayi michoo maqaatti loo taasimat haga isiin dhaltutti iyyoon maqaatti loote maali godhaan maqaatti daaree maalitiin koostu jeenanu eegaa kana jechuun wanni si gaafannee beeka dhugaa amma ni finnaa namni tokko agarsaa lama jedhanii maaliif hogguu finnee maasoo gattee magaata biraatu atis bar dubbii biraatu nama idduunuma fixxagaa teenya kana ni daddabdee beeyte inni hin dadhabne anis hin dadhabne agaruu inni sodaateeti atis jechuun simatti himu jirra hinaaffaan tun dhalaa wanti nama qabdi waaso qofaa miti waan sin jedhu gaafa kan sin jenne eegaa inni kunis akkana takka waan irraa deemu natti hin deebiin fa'aateetis loolu turte saniif gaa sodaannee amma inni si dhoonee fillee sanumaa beekadhu akka gortee gaachi dhufne gartee hin dubbanneef. Sani sai shumtu na arsiteetiin gaaruma sanii jeemalee waa garaa dhan hin jenne. Egaa atuu keessatti maarree dhaatee baaf tokko lolte anis sanumaaf manguddummaa ta'e sana laaffise garuu ganoo biraa jidduu numaan fita atillee noo beekta harree eega kana beekte gaaniin fida akka ittiin dubbanne. eeganaa waa hin waan mici yoo tanaa itti maqaan ta'inii gaafa dhalte immoo maraamarreen hundi nu adda baafna inshaalla rabbi itti baasa. gaafa saddaan baatii beekte. Gamaalan goraan itti dubbadda gaan dubbadda. Hayyee kalaas tokko boodeechuun sibiree irraa inshaalla ni fida du'aa godhi. Hayyee digaanatti beektee fiduun oolin arrasi. Niin fida. Bilbilee tokko ottu jeeni hayyee jeet maafe. Ni fida kanuma gattee jaasisii galchuutti gaachuun ni fidna nuti wayii sottolchi bunaal dadhaabi manaas babbareechi harreetuun jaasa jechuun ati ariitan si fituu deema sokkituun galchuu deema. Tottoli ni eegi. Tottolcheen bunas dhaabee isin eegaaruma nambisuun yaadee sin jiraa ijaarsa. Anis sirriitti fidaarra jechuun hin hambisu atummaan tottolchitee jechuun waa hundaa jechuun gaa bunaas dadhaabdee du'aayii godhattee onu weete ni dhufna inshaalla. Achumatti bunas bira duwina. Du'aayii nutti gootan. Bunumaa wajjittis bira duwina inshaalla dubboota namtatti du'aayii goona. Inshaalla iyyee.
Ayyee galatoom. Ayyee galatoom. Ayyee. Takkanaati gaa Abiraahim gaafa warra galchuuf jechuun qophoofne jira. Alhamdulillah qophaa'e qaba jaartiin siyaatti jirti. Maashaallah burallee dhaabii tottollee jira. Egaa jechuun singalchaame goon sigalchi booda burallee dhuunfee gaa xiqqoo jamana goonee suuraan deebi'a. Tachi booda ammoo si beeka. Jaartii guuba jaartaaf jaartii goolii galchan. Goomota kaafee lama dubbatanii deeman malee siif fixa malee sanumaa bu'a. Waa hunda naasanii balloo waa hunda haasatee osoo leetu aduu sitti bayyachuu hin jaabeetu. Awwal nama fitees maan jaarsayyatti guuba illee fite. Aboo warra nagaa rabbisinaa godhu. Beekunaas nu bicha. Du'aa isin goonaa jeetuma buna baa dudduu keetuma. Ija bana goreetuma. Akkuma nama gabboo wattiin kutaa beekatu. Ati ol deebi'ee nu bitti fitettee na eegini. Ammoo atummaan siifisee akkas ta'e. Ariifan fudhatee jechuun maali waan kanaan sore illee irraati boroo kana gadi bahin viidiyoo illee yoo barte aboo kana ganaa hin laatu yoo jaartii yoo bareedina shakkii ganaa na qaban laala tottoli jaartii yoo tottoltee noleeti tottoli ani si malee nama biraan beeku ji dhugumatti ci micoota illee achuun hin tuqne hojii takka illee ittiin jechuun ani inni dabne fedhii si illee hin qabu wanna barbaadde namaan akkasuma qabu kana hunda rabbitu tama saniin fedhaa ji isii keessa waan san hunda masayii teekoo dhiyaale maan feetiti namni aatilmaa jettaan beedhaan ganaa haga gartee biyyoon tun dhabtu abiraan ni maraamara nam maraamara biyyo namni fitta mantumaa wani maraamara maraamara eeywa walumaanu maraamara wani maraamara kophaat illee wani maraamara nuti shakkinaa bineeta waan sochi jiru ka ana wardaadha si walumaan deeyne Untuk geesne maraammarree ka yoo dhiinni keete haa guyyaa sanii beekata yoo dhiinni keete ba alhamdulillah dhugumaan miskiina atamallee miskiina bita warda tokko ofirraa tasgabbeessi isi kana jechuun nagaan akka gartee sochi jiraatu haadha ilmaan keetii kana miskiina beekta atillee miskiina tasgabbeessi dhalaalaan warratti haasoo feeti. Daawwattoota hordoftoota keenya isaallee nin geessa walitti fayyisa asmaanuu du'aayin godhaan jaati asmaanuu waan dhaamatu qabda. Hordoftoota hojjettoota keenya du'aayin haa godhaadha inshaallah wardaan rabbinatti hin deebisini waa biyyoota na'anillee waatan isinii seena miciyyoota nagaa isin dhalte nam maraamara yoo nin gaa Ibrahim kijibaa ta'es guyyaa san nagartanii fuula keessan dura dhaabbadhee yoo ilmoo sun xiyya taate yoo dhugumaa bartee biiftuun ka garaa qabdu taate garaa qabaatu maana isiinuu garaan qabdu yoo dhugaan ka garaa qabdu taate ilmoo san maraamaree ilmoo sun yoo xiyya taate ganaa miidiyaa kanatti as ba'ee fuula keessan dura taa'ee dhuma hin dubbanne tana waatan isinii seena. Egaa obboleeyyan kiyya viidiyoo kanatti akkuma viidiyoo kanatti gartaniin gaa araara kiyyaa fi kawardaadha bal'oon nu wajjin mana biyya nu geessa. YouTube orderratti araara kiyyaa fi kaballoodha nu eeggadhaa isin jenna. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.